Tolee dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos lafa jirtanitti isin haa qaqqabu jechaa har'a keessummaa addaa tokko qabadheen isinii dhiyaadheera. Keessummaan kun nama baay'ee cimtuu faarfattuu akkasumas barsiiftuu kan taate faarfattuu Wuddinash as istiidiyoo tasheetti qabadhee isinii dhiyaadheera. Qophii kana kan isin biraan ga'u ani Badhaasaa Nummaati. Ogeessi kaameraa Dajanee Gizaw akkasumas Daayiriktarri Tashoomee Tolasaati. Qophiin keessan aga dhumatti nu waliin haa turuun affeerraa keenyadha. Mee kallattumaan gara faarfattuu Wuddee yookaan barsiistuu Wuddeettan isin dabarsaa. Turtiin keessan ammas nu waliin. Faarfattuu Wuddinash baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eegdan. Hayyee maqaa daawwattoota keenyaan yeroo kee kabajjii asitti nu argamuu keef baay'ee si galateeffanna. Mee gara gaaffii kottan darbaa calqabaa daawwattoota keenya kanaaf warra nu hordofaa jiran kanaaf mee maqaa kee daawwattoota kanaaf ibsi. Toleenis maqaan koo akkuma isaan kaasanuu Wuddinash Bantiin jedhama. Hojii koos kaasanii jiranii faarfattuudhas akkasumas barsiiftuudha. Tole faarfattuu Wuddee eessa jiraatta? Namoonni tokko tokko namoonni baay'een jaallattoonni kee Wuddeen eessa jirti? Nu fidaa jedhanii namoota baay'ee gaaffii namoota baay'eetiin kan asitti si affeerre mee eessa jiraatta? Tole ani bakka ani jiraadhu asuma aanaa Gindabarat magaalaa Kaachisii keessan jiraadha. Asumattan tajaajilaa jiras. Faarfachaa irra barsiisuun hin ulfaatu akkuma yaada kee irratti jettee faarfannaa fi barsiisaa akkamiin ilaalta yookaan immoo akkamitti wal faana simsiiftee hojjetta? Faarfachaa irraa barsiisuun baay'ee gaariidha akka kootti. Baay'ees wal faana deema. Sababiin isaa gooftaan keenya Yesuus lafarra yeroo ture barsiisaa ture akkasumas barsiisaa ta'uu kootti itti gammadaarran faarfadha. Faarfannaa immoo yeroon faarfadhu yeroo baay'ee iddoo hojii koottis naa kennama waan ta'eef wal faana baay'ee deema jedhanii itti amanaan. Waan baay'ee na ajaa'ibe yeroo barsiistu keessatti mudannoo addaa tokko qabdadhaan mee isa akkam ture mudannichi mee nutti himi? Akkuma isin jettanuu mudannoon qaba. Mudannoon ani qabu baay'ee nama dinqaayyuudha. Amma yeroon baradhus waan ani barachaarra yeroo barsiisaan barsiisu faarfannaa barreessuuf na mudata wantichi. Amma immoo barsiistuu ta'een na mudata jechuudha. Yeroon barsiisu nan faarfadha gidduutti dagadheen jechuudha. Nan faarfadha faarfannaa yeroo keessa koo dhufu nan faarfadha. Kuni mudannoo kooti jechaadha. Otuma barsiisaa jirtu jechaadha. Otuma barsiisaa jiru eeyyee. Okay, namatti tola. Wuddee gaaffii tokkoon si gaafadha. Kiliippii faarfannaa miila na hojjette mata dureen faarfannichaa bu'uuraaf hundee kosii godhadhe kan jedhu ture. Anillee faarfannicha argee baay'ee na eebbisee baay'eema tokko na eebbise. Namoonni tokko tokko koomentii irratti akka kaasanitti faarfannaan kuni kan dhagahame tureera. Rikoordiidhaan haa ta'u kan biraatiin haa ta'u tureera. Kan shii miti kan jedhantu jira namoonni baay'een jechaadha. So faarfannaan kun kan keeti moo kan kee yoo ta'e immoo istiidiyoo kamitti hojjetame eenyutu hojjete? Isa kanaaf daawwattoota keenyaaf ibsa akka gootuun barbaada. Mee? Tole namni egaa yaada isaa ibsachuu waanuma jiru yeroo koomentii barreessan jedhanii kaasanii jiru baay'een isaanii. Caalayyuu immoo silkii dawwalaniiyyuu kan keessan miti kan jedhan jiru jechuudha. Keessumaafuu bilbilame? Anumaafuu. Kana akkattan ibsu ani faarfannaa kana dura waanan tureef ergan hojjedhee tureera waan ta'eef audoo isaatiin waraabbii waan ta'ee jira jechuudha. Gitaaraanis kiiboordiidhaanis ni jiraata. Kanaaf tureera waan ta'eef namni ittiin argu garuu faarfannaan kun kan kooti bara 2003 ani haayiskuulii keessa taa'een barreesse asumatti jechuudha. Kanaafuu faarfannaa kana waldaan itti tajaajilettis baay'een isaanii ni beeku. Faarfannaan kun kanuma kootii kan nama biraa mitiin jedha. Itti aansuudhaan isa eessatti hojjetamee yoom hojjetamee isa jettaniif immoo baruma isa kana keessa istiidiyoo tasheetti hojjetame akkuma ati jetteeyyuu immoo namoonni baay'een itti eebbifamneerraa kan jedhanis yaada nuu kennanii jiru jechuudha. Tole namoonni faarfannaan kun kan shii miti kan shiiti jedhanii warra yaadaniif faarfannaan kun kanuma shiiti. Kanaaf namoonni faarfannaa ishii kana guutummaatti
argachuu barbaaddan Wuddinash Bantii Official kan jedhu bira deemaati subscribe like akka gootaniif jaalala waaqayyoon isin gaafanna jechuun barbaada jechaadha asumaan. Kanaan dura faarfannaa aawudoodhaan haa ta'u suur-sagalee yookaan viidiyoodhaan hojjetteetta faarfannaa Samiilanaa kanaan alatti jechaadha. Aawudoodhaan hojjedheera viidiyoo miti. Okay, viidiyoo miti aawudoodha. Meeqa hojjetteetta? Faaruu 2 hojjedhe. Faaruu 2 hojjette. Okay, namatti tola. Faarfattuu Wuddee faarfannaa keetti namoonni baay'een itti eebbifamaniiru. Faarfannaa keetti dhaloonni itti eebbifamaniiru jettee kan yaaddu keessaa mee faarfannaa tokko nuu jedhe. Faarfannaan kee baay'ee nama eebbisa. Baay'ee namatti tola. Faarfannaan kee kun fiixaan akka ba'uuf yookaan haala ati keessa jirte rakkisaa ta'uu danda'a. Isa siif waaqatu wal beeka. Mee kana keessatti namoonni na cina dhaabbataniiru na deeggaraa turaniiru jettee kan galateeffattu qabda. Asumaan daawwattoota keenyaaf otoo ibsite. Sirriidha. Baay'ee kan na deeggarantu jiru. Caalumattuu tajaajilli salphaa miti. Ergaa guddaatu nama harka jira waan ta'eef lola hafuuraati waan ta'eef nama hundaaf hin galu. Kanaaf qorumsa keessa dhaabateeti namni kan inni tajaajilu. Kanaafuu namoonni na deeggaran baay'inaan jiru kadhannaadhaan akkasumas gorsaan akkanan itti fufu kan na gargaaran sirriitti jiru namoonni tokkoon lakkaa'uu kan hin dandeenye jiru. Keessumaa warra addatti galateeffachuu barbaadu. Isaanis keessatti garuu gara faarfannaa kanaan onlaayiniitti baasuutti yookaan immoo akka ammaa kana hawaasa qaqqabsiisuu biratti akkanani dhufuuf kan na deeggare tokkoffaatti badhaasaadha. Ana jechaadha. Ulfaadhu. Baay'ee si galateeffadha. Faarfannaa isa jalqabaa akkanani tajaajila as ba'uuf kan na gargaara isinidha jechuudha. Itti aansuudhaan immoo mana koo yookaan immoo abbaa manaa koo jechuudha. Eenyu abbaa manaa kee maqaasa? Inni immoo Xilaayee Wayyumaa jedhama. Baay'ee na gargaara. Kanan tajaajilatti ba'uuf baay'een isa galateeffachuu barbaada. Itti aansuudhaan immoo Tashee Istiidiyoo akkasumas Dajeedhaan baay'een isa galateeffachuu barbaada. Isaanillee baay'ee akkanani tajaajila kanaaf dhaabadhu na gargaaraniiru jechuudha. Kanan as ba'u kan godhan isaanidha. Ammallee Waaqayyo isaan haa eebbisuun jedha. Kana malees namoonni yaadaan iddoo adda addaatii bilbilaanillee na deeggaran jiru. Qarshiidhaanillee kan deeggaran jiru. Kanaaf isaaniinis Waaqayyo isin haa eebbisuu. Bara keessan umurii keessan Waaqayyo bara eebbaa isiniif haa godhuun jedha. Tole ulfaadhu baay'ee namatti tola. Itti dabaluudhaan yeroo ammaa kana faarfattoonni durdurii tajaajila irra jiranii miidiyaarraa badanii jiru. Tajaajiltoonni baay'een dhokatanii jiru. Isa kanaaf rakkoon maalidha jettee yaadda? Akka keetti. Tole akka kootti rakkoon baay'een illee yoo jiraate achi keessaa ijoo ta'a jedhee kanan yaadu. Tokkoffaa irratti iddoo dhabuudha yookaan immoo namoonni isaan deeggaranii gara tajaajilaa isaan jabaatan godhuun jiraachuu dhiisuu danda'u. Lammaffaa irratti immoo baajata ta'uu danda'a. Kana yeroon jedhus namoonni tokko baajata kana itti seenee hin danda'u. Baajata danda'an ittiin faarfannaa kan hojjisiisan hin qaban. Faarfannaa kana hin hojjedhu kan jedhan jiraachuu malu jechuudha. Kana lamaantu ijoo ta'a jedhee yaada. Caalumattiyyuu iddoo dhabuun baay'ee tajaajiltoota duubatti qabeera jedhee yaada. Okay, baay'ee gaariidha. Isa kanaaf dhaamsatti faarfattootaaf qabdu yookiin warra faarfannaarraa baay'ee fagaataniiraniif yaadni ati qabdu jira? Yookiin immoo akkas ta'uu qaba, yaada akkasii ta'uu qaba jettee waan yaaddu jira? Sirriidha yaadni ati kaaste. Dhugumaan tajaajila kana akka salphaatti miti waan ta'eef kan nutti kennamus kan nu gaafatamus akka salphaatti miti.
Kanaafuu tajaajila kanarraa duubatti jedhuu hin qabani waan ta'eef Waaqayyo yoo jedhe haalli mijachuu danda'a. Haalli waan mijachuu dhiiseef tajaajila isaanii irraa shillaa jechuu, kadhannaa irraa shillaa jechuu dhiisanii itti cimaniituma amma dhumaatti yoo dhaabbatan Waaqayyo guyyaa tokko haala mijeessuu danda'a jedhee yaada. Isa lammaffaa irratti immoo Waaqayyo akkuma kadhatan ofii isaanis ofii keenyaas waan nuti hojjechuu qabnu jira. Kanaafuu isa hojjechuu akka nuti qabnu dhaama jechuudha. Namoonni tokko tokko calluma jedhanii taa'aniituma guyyaan Waaqayyoo hin dhufaa. Guyyaa Waaqaan hojjedhaa, guyyaa Waaqaan tajaajilaa warri jedhan jiru. Guyyaa Waaqaa akka macaafni qulqulluun jedhutti har'uma sanatti dadhabanii waan hojjechuu qaban sun akka hojjetan akka tarkaanfatan barbaada. Kanan dhaamaaf jechuudha. Tole, guddaan nuuf galatoomii yaada nuuf kenniteefi. Tole, dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya qophiin keenya haga ammaatti wal faana taasisnee kana fakkaata. Faarfattuu Guddinash Bantii yeroo ishii nuuf kennite asitti argamuudhaan haasaan waliin taasifteef maqaa daawwattoota keenyaan hedduu nuuf galatamii jechuun barbaada. Akkasumas Tashee Istiidiyoo yeroo qaalii kana addaan kutee nu gargaaru isaatti Waaqayyo barasaa jireenya isaa haa eebbisu jechuun jaalladha. Ulfaadha.